Egaa ani maqaan koo Caaltuu Wasanaan jedhama. Asuma Gudariidha jechuudha. Kan irra ture immoo Saawudiidha jechuudha. Kan egaa Boostiliyyee toora qilleensaan hin beeka. Akkuma beekamu baay'een keessan beekuu dandeessu, ijoollee dhufanis arguu dandeessu jechuudha. Baay'een isaanii dhufanii dhugaa ba'aniiru jechuudha. Waan haaraa miti. Hundi keessanas keessa raachuu dandeessu. Ijoollee baay'ee dhufanii dhugaa ba'aniiru jechuudha. Boostiliyyeen egaa Amboon turre kan dhufan Laqamtee irraayi inni isaan fide immoo sagalee Waaqayyoo lallabuudhaaf sagalee Waaqayyoo babal'isuudhaaf hojjechuudhaan malee fira isaaniirraa maatii isaaniirraa gargar ba'anii hojii Waaqayyoo babal'isuudhaaf kan isaan asitti argamanii kanaaf nutis immoo isaan duukaa turre jechuudha. Apoostil nama addaa nama guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf fakkeessaa miti. Kan beennudha jechuudha. Akka jira miti waan baay'een isaa isiniif gala jechuudha. Akka raajota bara kanaa osoo hin taane nama guddaadha jechuudha. Dhugaalumatti namni sagalee Waaqayyoo keessa jiru inaaffaadhaan sagalee Waaqayyoo warra lallabanidha jechuudha. Isaan keessaa isa tokko dhadheen amana jechuudha. Dhugaadha. Maaliif argeera ollaan irratti namoota baay'ee yeroo isaan lallaban yeroo isaan waan baay'ee godhan argeera. Garuu immoo apoostilarraa dhufee argutti yookaan sagalee Waaqayyoo lafa kana bichaa akka hin jirre hin beekna. Waldaa baay'ee of jalaa qabdi iddoo baay'eetti lallabama jechuudha. Kanaaf nama gad buusee sagalee Waaqayyoo lallabu nama of kennee Waaqayyoof hojjetudha jechuudha. Waaqayyo sanuu kenne kanaaf mee irra deebi'aati otoo hin nufiin ilillee guddaadhaan Waaqayyoon galateeffadha. Gooftaan kun sana eebbifama. Dhugaa dubbachuuf carraa kan argachuutti hedduun gammada. Baay'een gammada jechuudha. Sarararra baay'ee waggaa 3 almost tureera. Amma kana keessatti apoostil amalli isaanii kanumadha jechuudha. Dhugaadha. Namni isaa amalli hin jijjiirama. Namni amalli isaanii hin jijjiiramu nama gorsu jechuudha. Dhugaa sagalee Waaqayyootti nama barsiisudha. Inaafuudha karaa qajeelaatti nama guddisudha. Ani saatii kanatti isin duukaa jiru kootti tokko nan gammada jechuudha. Baay'een gammada. Meesa gammachuu nama fiixaan baasu Waaqayyoodhaaf galata dabalaati fidaa. Tole Caaliyyeen illee si arguu keenyatti baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Baga nagaan dhufte siin jenna. Gaa ijoolleen keenyas biyyaan baa viidiyoo hin erginaaf waan ta'eef ani abbaa koo bira ga'eera gomjeedhi. Ijoollee keenyaaf dhaamsa dhaamii fedhen. Gooftaan kun sinaa eebbisu. Tole egaa ijoolleen keenya biyya hambaa jirtanii biyyuma garaagaraa jirtu waan ta'eef biyyi isin jirtanii akkuma beekamu biyya garaagaraadha. Sarara onlaayiniidhaan sagalee Waaqayyoo lallabu walitti dhufne malee waliin beeknu jechuudha. Inni guddaan immoo hafuura Waaqayyoo wal beekuudha waan ta'eef foonii wal beekanii faayidaa hin qabu. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu warri biyya hambaa jirtan hundi keessanii gaggeessitoonni keenya miseensonni keenya jajjabaadhaan isiniin jedha iddoo jirtanitti sagalee Waaqayyoof lallabuuf duubatti hin deebi'inaa jechuudha. Waan dhufantanii argitanii ittiin qaanofta waan ta'eef wanti leeyyoofta waan hin taaneef duubatti hin deebi'inaa jajjabaadhaan isiniin jedha. Akkasumallee isaan duwwaa osoo hin taane miseensonni as keessa jirtan tajaajiltoonni jechuudha. Sagalee Waaqayyoo lallabuutti duubatti hin deebi'inaa. Gama jirtan immoo nama kana bira dhaabbadhaa karaa kamiin iyyuu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo lallabuu jechuun dirqama faarfachuu kadhachuu lallabuu miti waan qabdanii bira dhaabbadhaa sagalee Waaqayyoo babal'isaa jechuudha. Waldaa 24 yoo qabaatte iyyuu amma ganaa 100 hin deemna jechuudha. Dhugaa dubbachuu wanti dudda duuba nu deebisu hin jiru gama keenya warri biyya hambaa jirru jechuudha. Sinimmoo warri as jirtan yaadaan illee jajjabeessaa akkasumallee gama dandeessaniin nama kana bira dhaabbadhaa gorsaallee maaliif isaan sagalee Waaqayyoo lallabuuf dhufan malee namni isaan asii beekan hin jiru jechuudha. Kanaaf hundi keessan iyyuu yaadaanis bira dhaabbadhaa waan qabdan namni birrii bichaan miti yaadaanis nama deeggaruu qaba jechuudha. Karaa kamiin iyyuu bira dhaabbadhaa sagalee Waaqayyoo lallabaa jechuudha. Waan hojii Waaqayyoo hojjechuun nama qaaneffachiisu nama salphisu jechuudha. Heebbatti nama baasa waan ta'eef kanaaf hundi keessan nama kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Gooftaan kun eebbifami Caaliyye.